Ayyee walitti deebinee irraa daawwattoota keenya adammee isaa booda egaa sirba Abbabeetu aanee kan dhufe sirba uumaan deebisiiti natti fakkaata. Uumaan deebisiiti. Waa'ee isaa immoo waa'ee walaloosaas yeedaloosaas fi yeroo dhumti keessa ture iyyuu yeroo sun egaa yeroo miidiyaan carraa miidiyaatti kennatanii waa qilleensa irra oolfachuu uummata biraan gahachuun jalqabamedha yeroon isaa waan ta'eef waa'ee isaa immoo. Dhugaadha achi sirba Abbabeetu booda uumaa deebisiidha. Sirba uumaa deebisii kana sirba turaadhaasi sirba naannoo Rift Valley gara gammoojjii kanatti argamudha. Isa mootu tiriin oduma jiraatu tirii kana mootu qorannoodhaan kan dhufedha. Uffata isaa faana ga'ee uummata bira jira. Uummata baay'ee gadi baadiyyaa keessa buute jira achi. Isa san egaa qoradhee booda egaa waraabee booda fideeti uummatatti gaafa dhiyeessu waan ajaa'ibaa ta'eete uffannaa isaarraa kaase. Uumaa deebisiin gaafa bahu fakkeenyaaf durii xiqqoo miidiyaatti akkuma amma jettan miidiyaatti yeroon waan barbaadde kenneetiif hojiinis akkasis hojiin gaggaarii itti bahu ture. Duudeebiin isaanis baay'ee aadaa qulqulluu ta'uu fi waan adda hagammaa tarriiwwan namni baay'een hojjete keessa hojii adda ta'eeti kan mul'ate jechuudha. Uffanni isin achirratti uffattan inumaayyuu uffanni aadaa Arsii bifti sun yookaan gosti sun jiraachuu isaayyuu namoonni baay'een achirratti waan arganitti fakkaata osoo dubbannu. Keessumaa ammoo Arsii keessa naannoon kokkossaa kun naannoon muuneessaa kunillee aadaan sirumayyuu baay'ee aadaa ganamaatu jira jedhamee haasa'ama. Tarii uffanni sun yeroo sana isin jira uummata keessa jira moo hin hojjechiiftani kanaaf jettanii waan durii qorattanii? Dhugaadha amma gaafa sana uffata kana jalqaba gaafa waan kana qorannu argeen eenyuun faana argine boonsa moofa'aa obbo immoo buttaa ka jedhamu tokko jalqaba buttaa abbaa maqaa isaanii irraanfadhe gaafa gadi buunee waan kana qorannu uffatacha argine jechuudha. Gonfaa jedhama uffanni suni. Uffata gonfaa kana jalqaba isaan biratti buttaa biraa argine achi booda maal goone dirqama waan aadaa isaanii wal fakkaatu waan qabuuf hin hojjechiifne jechuudha uffata sana. Hojjechiifamee kan dhufe. Isa qofa odoo hin ta'in amma fakkeenyaaf gaafa sirba tokko tanii isaa laallu suurri isaa gabbareessinu. Wanti kun amma buuchoon achirratti jira. Buuchoo yookaan gaafa turi gaafa kana buuchoodhaan sirbama. Waan akka percussion part akkatti inni kabalaa akkatti qabatan kuni achirraa dhufa. Dirqama waan san duuba deebinee waan san laaluun dirqama ta'e jechuudha. Harka caalaa waan argachuu dandeenyu argata. Waan immoo waan duuba jiru sanii waan argachuu hin dandeenye immoo ofii keenya hojjeta. Akkasitti hojiin sun bahee jechuudha. Xaarii baay'ee guddaa qaba. Walumaa galatti mee aadaan dur hawaasa keenya keessa ture akka hin irraanfatamneef tarii amma waan baay'ee kaasuu dandeenya aadaan akka inni irraanfatamuuf yookiin immoo akka namni aadaa isaa dhiisee waan biraa qabatee jiraatu wantoonni godhan waan baay'ee jira. Yoo isa sanarraa of ittisnee haala qabatamaa waanuma qabnuun addunyaatti makamne malee jechuukooti. Wanti hojjetamaa jiru amma waan aadaa Oromoo kan walii galaas haa ta'u kan Arsii sirriitti mul'isaa jira jettee yaaddaa jechuun hojiin hin hafne wanti irraanfatamaa jiru hin jiru dhuguma baasaa jirra akka weellisaa tokkotti akkamitti ilaaltati? Hojiin hafee ni jira ammas odoo namni xiyyeeffatee irratti hojjete haphinni haa jiraatu malee ammas namni iddoo keessa gadi bu'ee sirriitti sakatta'ee sirriitti fagaatee jechuudha. Baadiyyaa sirriitti gadi bu'ee yoo ilaale hojiin ammas hin dhabamu namni yoo sirriitti irratti xiyyeeffatee hojjete. Garuu akka durii miti haphataa jira waan ta'eef isumaafee kanaa yommuu duuka bu'anii kunuunsanii aadaa yeroo amma haphataa jiru kanatti jiru kana dhaloota dabarsuun dirqama nama kamiitu nu qofa odoo hin taane nu amma fakkeenyaaf naannoo kana hoo jiraanne qaamni daka jirus haa ta'u namoonni quuqama artii fi afaan kanaaf qabani namoonni dhiyoo waan sanitti jiran fa'aa odoo fidanii aadaan kun odoo bahee odoo akkana ta'e odoo jedhanii wal gargaarreeti artii namni tokkoon hojjetu aadaas namni tokko kophaan hojjetu. Nus isinis wal taaneeti aadaa uummata kana artii kana kan waliin geenna. Odoo miidiyaan jiraachuu baate immoo nummoo artii uummata kana uummatatti hin dhiyeessinu jechuudha. Kanaafi sakkattoon hin barbaachisaa. Akka durii sana immoo karuma salphaatiin argachuu dhiisuun hin ulfaata. Haa ta'uuti namni quuqama qabu tokko sirriitti keessa gadi bu'ee yoo qorate waan haarawaa ammallee hedduun hin jira. Hojjetamuu ni danda'amas argaas jiraas jechuudha waan tokko tokko. Kiliippii isaa uumaa deebisii kana yeroo sana
bakki ati yookaan eenyu daayirektarrii eenyu lookeeshin maanaajerii kan jennu kun weelluu keessatti amma weellistoonni tokko egaa tarii ga'umsa qabaachuu danda'u. Ofuma isaanii lookeeshinii filatu ofuma isaanii daayirektara ta'uun kun jira. Kun immoo yoo qulqullina hojii hojjetamuu gadi buusaa jedhanii warri yaadan jiru. Yoo weellisaan tokko weellisa ta'e ofiisaa weellisaa ta'e daayirektarummaa isaa ormaaf kenne osoo lookeeshinii filachuu isaa ormaaf kenne hojii utuu addaan qulqullinaa hojjetanii irra hojiin qulqullina qabu hojjetamaa jedhama. Kan kee yeroo sana akkamitti hojjette? Sirriidhaan akkanatti ni amana. Maaliif namni daayirektii godhu nama biraa yoo ta'e amma siinimaatoogiraafii namni daayirektarii fi siinimaatoogiraafii nu garaagarummaa qaba akka piroofeeshiniidha yoo gadda qoofne ilaalle. Yeroo sanitti wantoonni kun akkanatti ifa ta'anii hin dhufne dameedhaan adda baanii hin dhufne. Garuu yoo sana akkam goone yeroo harka caalaa eenyu yeroo sanii kaameeraa fi abbaa sirbichaatu waan san kan jedhu. Abbaan sirbichaa immoo maalidha achirratti xiqqoo qooda qaba inni kan jennee ilaallu sirbi sun fakkeenyaaf sirba akkuma fakkeenyaattuu aadaa arsii kana uumaa deebisee fudhadhe ol fuutee magaalaa keessa odoo hin ta'etti waraan walitti hin deemne. Haga tokko namichi sun aadaa beeka waan ta'eef waan san wajjin deeman waan beeka waan ta'eef guutuus ta'uu baatu bifa sanii waliin mar'atamaatu hojjetame jechuudha. Malee dirqama daayirektariin waan isarraa namni tokko yoo weellise daayirektarii ofuma ta'ee kaameeraamaanis immoo fakkiin namni kaameeraa waraabu tokko inni kaameeraa waraaba daayirektara ta'uu hin danda'u. Halluu adda addaa siinimaatoogiraafii jennu kana hunduu piroofeeshinii mataa isaanii danda'an qabu. Odoo akkasiin hojjetame irra caalatti hojiin ni bareeda. Akkas ta'u immoo haala humna biyya keenya kana faana yoo wal qabattee kana yoo deemte bakkeen itti namni rakkisu hedduu jira. Kanaafuu garuu bifuma saniin hunduu piroofeeshinii ofii qabuun immoo akkuma ogummaa isaatiin yoo hojjete hojiin bakka guddaa gahaa jedheetan yaada nama amanu keessaa nama tokko jechuudhaanis. Galatoomii weelluu kan affeerree walitti deebinaa daawwattoota keenya weelluu Adam Ahmad ka uumaa deebiseedhu daawwadhaatii walitti deebinaa yeroo gaarii isiniin jenna.